teessanii na bira dhaabbadhaa isin jira kabajamtoota fi hordoftoota kiyya. Wallahi hedduu takka baay'ee takka wallahi kabajamtoota fi hordoftoota kiyya waan dubbadhu yoo dhibee haasawnis na jalaa badeetiin jira jechuudha kabajamtoota fi hordoftoota kiyya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota Rudwaan Tuuba kam jirtu nageenya rabbii bakkuma isin jirtanii isin akka qabu isin jira. Egaan kabajamtoota fi hordoftoota kiyya har'as deebi'ee dhufeetiin jira jechuudha. Wanti deebi'ee dhufeeniif warroonni daawwattoota kiyya hedduu galatoomaa ulfaadhaa isin jechuu barbaada. Har'a immoo maaliin deebitee jechuun keessan gaa hin oolamu. Akkuma beektan gaa haalli Rudwaan keessa jirtu baay'ee ulfaataadha. Baay'ee haala hamaa keessa jirti, haala ulfaataa keessa jirti jechuudha. Kaleessa kun akkuma isin argitan kanatti mana kana akkana walitti diidee jirti jechuudha kabajamtoota fi hordoftoota kiyya arguu jirtanii jechuudha. Kaleessa isin na bira jirti waraabuu hin dandeenye jechuudha kabajamtoota fi hordoftoota kiyya. Mana kana hunda kun akkana gootee jirti jechuudha kabajamtoota fi hordoftoota kiyya. Hogguun alarraa galuu kaleessa akkana gootee arguu jirtan jechuudha. Kuno akka argaa jirtan kanatti jechuudha kabajamtoota fi hordoftoota kiyya. Meeshaa hunda walitti diideetiin akkanatti itti galee jechuudha yeroo ani galu kaleessa yeroo ani galu akkuma isin argitan kanatti kuno akkana jira jechuudha manni guutuun isaa jechuudha kabajamtoota fi hordoftoota kiyya. Kaleessa hedduu waraabuu natti toluu dhabe jechuudha. Laala waan isin goote kuno kabajamtoota fi hordoftoota kiyya meeshaa hunda walitti guurte. Meeshaa hunda walitti guurte jechuudha kabajamtoota fi hordoftoota kiyya akkuma isin argitan kanatti ammaaf jechuudha kabajamtoota fi hordoftoota kiyya haalli amma keessa an jiru jechuudha baay'ee ulfaataadha jechuudha. Hedduu takka waan nama rakkisu jechuudha. Namni cinaa hedduun baay'ee namni illee na bira hin jiru waan ta'eef jechuudha. Nama magaalaa kanaa keessattuu amananii ofitti waamuun illee baay'ee rakkiseetiin jira jechuudha. Yeroo ammaan kanaa jechuudha kabajamtoota fi hordoftoota kiyya. Viidiyoo kaleessa isin gadhiise tokko isaan argataniitiin turtanii jechuudha. Viidiyoo san keessatti ijoolleen gorfaa keessa jiranii jechuudha. Makaan keessatti dhiibteetiin biraayii baate jechuudha. Nammoo gorfaan lamaanuu banaadha. Alaa qofa qollofee qulfii irraa fuudhee keessiis kiyya sodadhee biraa bahe jechuudha. Alaa nama dawaa san bira deema jedhee biraa bahe. Ogguu an deebi'ee gorfama hirribaa seenee achi jirti seetiin achuma seenee jechuudha. Ogguu achi seenuu hin jirtu jechuudha. Isin kabajamtoota fi hordoftoota kiyya ijoollee qofa jira. Ijoollee akkuma isin argitan sanitti yeroo gaafadheetiin ummaan teessan eessa jirti jedhee kan gaafadhu jechuudha. Gara diiwaanaa jirtii naan jedhanii akkasumatti shakkee jechuudha viidiyoo isinii waraabe viidiyoo soo waraabaatiin ogguuwwan dhufu mana seene jechuudha. Ogguuwwan mana seenu manni akkuma jiru jira. Na jalaa fiiguu eegalte jechuudha kabajamtoota fi hordoftoota kiyya mana keessa fiidii qabuu dadhabee mana keessa na jalaa fiidii majlisa kana hunda kun akkuma isin argitanitti jechuudha. Wanni kun soofaadha hundi isaatu jechuudha. Soofaadhaan kanneen kun argaatiin jirtan jechuudha. Walitti garagalchite jechuudha. Kun habbaa takko asiin habbaa lama akkuma argaa jirtan kanatti kun asiin illee kun habbaa sadii jechuudha. Kun illee asiin kun habbaa afur jechuudha. Soofaan kun meetira 8 jechuudha guddinni isaa. Soofaa kana hunda walitti diidee jechuudha kabajamtoota fi hordoftoota kiyya akkuma isin argitan sanitti hedduu takka waan isin hin godhin hin jiru asiin sitaaraa kana hunda kun asirraan irraa gadi buuftee isii kaawwan sitaaraa kan gamanaa kana kun argaa jirtan kana sitaaraa kana irraa buusa jettee isii fiigaa jirtuutiin tasa itti osseen jechuudha kabajamtoota fi hordoftoota kiyya ani waan jedhee dubbadhu hin qabu dhugaa dubbachuudhaaf kabajamtoota fi hordoftoota kiyya wanni isin hin jedhu sin jiru baay'ee takkaan rifadhe jechuudha waan godhuu dhabe magaalaa tana keessa haali deemaa jiru baay'ee ulfaataadha kabajamtoota fi hordoftoota kiyya na cinaa dhaabbadhaa namuu akka dandeettii keessaniitiin du'aayii naa godhaa akka amantii keessaniitiin du'aayii naa godhaa isin jechuu barbaada haadha ilmaan kiyyaati haadha ijoollee xiyyaati hedduu takkaan jaaladha hedduu takkaan kabajaa namni agartee addaan waan kana nurra raawwatullee ka ta'u ta'e waan namaallee ka ta'u ta'e yoo ijaallee ka taatu taate jechuudha hundiyyuu inshaallah du'aayii rabbii biran tartu quraana rabbii biran tartu jechuudha kabajamtoota fi hordoftoota kiyya san ammoo itti godhuuf itti waamuufiin jechuudha sheeka itti waamuudhaafiin yaalii ta'aati godhaatiin jira jechuudha. Mushukaa kabajamtoota fi hordoftoota kiyya sheeka namni agartaniitiin magaalaa kana waliin gahee osoo hin ta'in kaan amanee itti waamuyyuu dhabe jechuudha. Akkasumatti amma haalli isin keessa jirtu baay'ee ulfaataadha warri sheeka itti waamii itti qaraasisii daddafii maali naan jedhaatiin jirtan jechuudha hedduu galatooma hedduu ulfaadhaa isiniin jedha. Waan san ammootu wallahi baay'ee tokkoon waan godhu dhabeetiin baay'ee takka mataan cinqamaatiin jira jechuudha wajjin kabajamtoota fi hordoftoota kiyya. Warri sheetichillee jechuudha kanneen an bira dhaqe sun jechuudha guyyaa har'aa jechuun guyyaa boruu itti naa beellamee jechuudha kabajamtoota fi hordoftoota kiyya. Nama jabaadha dhugaa dubbachuu jabaan rabbii nama jabaadha namichi ammootu yeroo hin qabu nama bira deddeemaa namni garaanaa barbaadanii nama jabaadha jechuudha nama dandeettii qabu jechuudha quraanaan illee
dhugaa jechuudha nama kabaja Qur'aan isaallee jechuudha dawaati jechuudha Qur'aan yoo nama inni nama qaree hedduu takka sababa saniin jechuudha dawaa hedduu namaaf ta'a jechuudha nama hedduutu isa barbaada waan ta'eef yeroo argatteetiin na wannan jenne amma mootu sagantaa naa qabeetiin jira guyyaa akkanaas bira dhufanaan jireetiin ka har'a malee boru jechuudha guyyaa boru malee borumoo iftaaniitti na beellamee jechuudha kabintoota ifordosota kiyya guyyaa inni dhufe ka kan walumaan agartaniitiin viidiyoo isin biraan ga'u ta'a jechuudha yeroo argitanitti jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf anillee wallahi akkamittiin wanta jedhame asiin deemee sheeka barbaaduuf isiin mana keessa jirti kabintoota ifordosota kiyya kophaa keessa jirti asiin ammootu ijoolleen bira jirti ijoollee tanayyuu yookaan dhoyitee waa gootii yookaan ammootu meeshaa manaa kanayyuu narraa fixxee waan jedhuun kabintoota ifordosota kiyya ka hedduu takkaan gara lamattiin rakkadheetiin jira jechuudha kabintoota ifordosota kiyya namni ammootu ka isii qabuu danda'u hin jiru mana kana keessatti namni nama bira dhiisee biraa deemuudhaaf namni qabuu hin danda'u ta'uufiitiifuu namni jalaa fiiga jechuudha abdiin yoo artanii jirtanii akka inni rifateetiin jiru ta'uufiitiifuu jalaa fiiga jedheetiin jalaa fiiga jechuudha abdiin sodaata jechuudha kabintoota ifordosota kiyya ka Mustafaan illee haaluma isin argitan san keessa jira hedduu rakkoo san keessa waan jiruuf jechuudha dhufee waan san na gargaaruu hin dandeenye silaa jiraate waan akkasiitti namni hedduu ijoollee silaa jiraatte nama lama bira dhiisetiin qaba jedheeni ka yoo isii wanna jette yookaan ammoo hulaa alaa tan irraa eega jedheeni akkasitti biraa deema jechuudha kabintoota ifordosota kiyya hulaa itti qolloo fi gurfaa takka keessatti hulaa itti cufii warri ka kabintoota ifordosota kiyya warri gurfaa takka keessatti hulaa itti cufii naan jechaatiin jirtan gaa wanni an gurfaa itti cufuu dhabeef jechuudha kabintoota ifordosota kiyya yoo gurfaan itti cufameetiin jedhe meeshaa manaaf itti waan ta'eef jechuudha kabintoota ifordosota kiyya meeshaa caccabsiti burcuqqoo jira waan meeqa jira waan ta'eef jechuudha saniifuu akka ishiin hin cinqamne jedhee mana keessaa garuu hin dhayitu waan ta'uuf ka alaa eega coolloo fi mana keessaa hin deemtu waan jedhuuniif jechuudha kabintoota ifordosota kiyya hulaa gurfaa takkatti itti cufuu dhiisee waan biraa deddeemuuf jechuudha kanaafi gurfaa tana yoo baatisan seenti sana yoo baatisan seenti jedheetiin akkasi dhiisee jechuudha kabintoota ifordosota kiyya ka kanaaf isinillee du'aayin nu godha du'aayin teessan nu biraa dhaabbadhaa isinin jedha kabintoota ifordosota kiyya rabbii gartee waan kana gaggabaabumatti daddafee yeroo gabaabaa keessatti akka rabbii nurraa gabaabsu jechuudha kabintoota ifordosota kiyya du'aayi akkan agootan jechuu isinin jechuu barbaade jechuudha ammaaf ammootu kunoo gurfaa majlisa keessaa baasnee jechuudha kaleessa akkasumatti harkisee dirqiidhaan fuudhee ofii kiyya kun akkuma isin argaa jirtan kanatti jechuudha kabintoota ifordosota kiyya ka gurfaa kaan keessaa baaseetiin ka gurfaa kan gaafa duraa sanitti achitti gurfaa hirribaa sanitti itti cufee biraa eebee jechuudha viidiyoo kana isinii waraaba jedheetiin jira jechuudha isinii waraaba jedheetiin biraas bahee jechuudha kabintoota ifordosota kiyya isinillee hedduu cinqineetiin jirra hedduu dhiifama nurraa ta'a waa'ee teessan nu bira dhaabbadhaa isiniin jechuu barbaada gamasitti amma achi jirti achi keessatti cufaa biraa dho'iseetiin viidiyoo tan isinii waraabuuf achi as bahee jechuudha kabintoota ifordosota kiyya ka baay'ee takka waan hamaadha jechuudha wallahi wanni kuni waan takka ishee irratti argin waan duraan illee agarteetiniin hin dubbanne jechuudha waan duraan illee ka irratti argee hin beekne natti dhufe jechuudha kabintoota ifordosota kiyya quba qabdan jechuudha isinillee waan magaalaa tana keessa deemaatiin jirtu waan agarteetiniin namni magaalaa kana keessatti wal godhaa jiru isinillee argitaniitiin jirtanii jechuudha waan haaraa godheetiniin isinii himullee hin jiru jechuudha isiniyyuu ni beeytanii kabintoota ifordosota kiyya sana kan taane ka hin beeytanii hedduullee namatti wanta hin jedhu jechuudha kabintoota ifordosota kiyya dafiyyuu kana illee jedhee isinitti dubbachuun ka sirrii hin ta'u jechuudha kabintoota ifordosota kiyya kanaaf ammootu inshaallah rabbiin agartaniitiin gabaabduutti akka nu laaffisu akka isiillee gabaabduutti rabbiin fayyiseetiniin nagaan waliin jiraannu kabintoota ifordosota kiyya du'aayii akka nu gootan jechuu barbaada wannan jechuu barbaadu kan biraa hin jiru jechuudha kanaaf warri du'aayii teessa jiru jala dhaabbataa jirtanillee hedduu galatooma ulfaadhaa isin jedha ammaaf ammootu haalli isin keessa jirtu gaa wallahi hedduu takka rakkoodha hedduu takka ulfaataadha kanaaf kuno isiin amma gurfaa san keessa jirti yoo fete ammoo kana asumatti nagaa taatee yoo fete ammoo tasuma kana itti ka'aa yoo fete qilleesti yoo fete niitii yoo fete waan maan isiin iyyuu si naagaluu dide mataa miilli siyaa jechuudha kabintoota ifordosota kiyya ka takkanaati haala akkana kana keessa jirra jechuudha ammaaf agartaniitiin hedduu takkaan cinqamaatiin jirra waan kanaaf jechuudha isinillee warri agarteetiniin kaa daddafii sheekatti waan naan jechuu jirtan kaa sheetichillee kaa biiziidha yeroo agarteetiniin itti waamneetiniin waan sangoonu namichi yeroo hin qabu waan ta'eef sheetichi hedduu takka dalagaaf olii gadi fiigaa namni gamana itti bilbila waan ta'eef namuma biraatii waan ta'eef nama jabaadha saniif innillee guyyaa akkanaatti itti beellama itti qaba ammaaf ammootu homaa wanni goone hin jiru ittillee qaraasifnee akkanumatti taa'uu jirraa kabajamtoota ifordosota kiyya kaa nammo biraa nammo ollaa agartaniitiin waliin jiru nama biraa waameetiin akkasitti kaa walumaan tattaa'uu jirraa jechuudha kabajamtoota ifordosota kiyya kaa kunoo manas akkuma isin argitanitti kaa ani walitti
akkuma isin argitanitti akka isin kalee akkas goggoote kana mana kana agartanii dhiiga hin beeku jechuudhaan illee kabajamtoota fi hordoftoota kiyya hin sirreessine jechuudha akkuma isin argitan kanatti jira mannis kuno akkasii wannan sirreessu illee hin jiru kabajamtoota fi hordoftoota kiyya ka maal inshallah rabbiin agartee gabaabatti nurra waan kana kaasa jedheetiin abdadhaa isin illee du'aa teessin na bira dhaabbadhaa isin jira kabajamtoota fi hordoftoota kiyya wallahi hedduu takka baay'ee takka wallahi kabajamtoota fi hordoftoota kiyya ka waan dubbadhu yuna dhibe haasoonis na jalaa badeetiin jira jechuudha kabajamtoota fi hordoftoota kiyya du'aa takka akkanaa gootanii du'aa teessin akkanaa gootanii isin jechuu barbaada har'aa viidiyoo gabaabduu tana qabadhee isiniif dhufe jechuudha hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti du'aa teessin na godhaa isin jedha assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh